Hayyee walitti deebinee jirra. Barnoota irra qabadhee jiru beekumsa waliigalaa fi kan ta'udha. Akkasumas immoo haadholiif hedduu fayyada jedheen yaada. Xiqqoo addadha. Moor gara saayikooloojiitti dhiyaata. Innis qalbii haadha deessee kan jedhudha. Warri adii maams bireenedha. Haati daa'ima godhatte tokko yookaan haati deesse tokko maaliif wantoota hedduu irraanfatti? Maaliif qalbiin ishee yookaan yaadni ishee badaa kan jedhu akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan maqaan kiyya Dr. Abarraa Olaaniin jedhama. Sabiskiraayib gochuun maatii ta'a. Waliin waan hedduu baranna isin jechuun barbaada. Asumaan gara barnoota kootti seena. Da'umsa booda kanneen armaan gadiif kan kana fakkaatan isiniin yookaan haadha isin beektan mudatanii beeku mee dudduuba deebi'aa yaadaa. Fakkeenyaaf waa yaaddanii gola seentanii erga seentanii immoo maaliif akka seentan yookaan maaliif akka kaatan irraanfattanii beektu. Akkasumas furtuu yookaan bilbila yookaan meeshaa biraa harkatti baattanii barbaaddanii beektu da'umsa booda. Bilbila deebistanii bilbiluuf akkasumas nama biraa wajjin wal arguuf beellama qabattanii irraanfattanii beektu. Nama isin bira jiru maqaa nama biroodhaan waamtanii beektu da'umsa booda. Kun egaa waa irraanfachuu mul'isa. Kun ta'eera taanaan kun da'umsa booda noormaaliidha. Wanta eegamudha. Wanta baay'ee isin yaaddesina jechuudha. Mee da'umsa booda haadholiin maaliif wantoota hedduu irraanfattu? Maaliif qalbiin isaanii yookaan yaadni isaanii bada kan jedhu akka armaan gadiitti haa ilaallu. Akkuma amma jenne egaa haadholiin hedduun erga da'anii booda amala waa irraanfachuu qabu. Keessumaa maqaa namootaa, maqaa wantootaa, sagantaa adda addaa waa gochuu yaadanii irraanfachuu fi kan kana fakkaatu jira. Haa ta'u malee sadarkaan isaa haadha tokko haadha biraa irratti garaagarummaa qaba. Haadholiin tokko tokko yeroo muraasaaf waan xiqqoo qofa irraanfachuu qabu. Tokko tokko immoo yeroo dheeraaf irra turuu danda'a. Akkasumas baay'ee yaadni isaanii baduu danda'a. Akkasumas wanti isaan irraanfatan immoo yeroo hedduu wanta taatee yeroo dhiyoodha. Waan dur ta'e beekumsa durii badaa isaan jalaan badu. Waan amma jirudha kan isaan jalaa badu. Kan shoortii meemoorii kan isaan hin qabne. Kunis egaa sababa mataasaa qaba. Da'umsa booda wanti kun hapheen kan godhuuf yookaan kan ta'uuf haadholiin qalbiin isaanii yookaan yaadni isaanii amala waa irraanfachuu kan qabuuf sababa mataasaa qaba. Sababni guddaan hirriba ga'aa fi boqonnaa qabu rafuu dhabuudha. Kunis egaa ulfa gara dhumaatti jechuunis akkuma da'umsi dhiyaataa deemeen gadameessi guddataa garaan guddataa waan deemuuf haalli ciisichaa isaanitti hin tolu. Akkasumas immoo fincaan amma ammaa isaan dhufa. Amma ammaa fincaan dhufuun kun amma amma akka isaan hirribaa dammaqan godha. Akkasumas sosochiin mucaa garaa keessaa gadameessa keessaa cimaa deema. Hirribaa isaan jeeqa jechuudha. Akkasumas egaa da'umsa booda ijoolleen yookaan daa'imman ji'a muraasa jalqabaa amma ammaa hirribaa ka'u. Halkan keessumaa hin rafan jechuudha. Amma ammaa dammaquu akkasumas immoo haadholiin garaagarummaa sa'a lama sadiitti daa'ima osoo hirribaa dammaqanii kanaaf hirriba tasgabbaa'aa fi boqonnaa hin qabne rafu waan ta'eef hirriba ga'an argatanii kun immoo dhibee kanaaf isaan saaxila. Kana malees egaa qorannoon akka agarsiisutti sammuun haadholii daa'ima waan hundaa isaanirraa eegdu kunuunsuuf jecha yaada isaanii guutuu garasitti deebisuun wantoota biroof yaada xiqqaa kennuun da'umsa booda hanga waggaa tokko illee turuu danda'a jedha. Waan hundumaa gara daa'imaatti deebisu sammuu isaanii yookaan qalbii isaanii. Daa'imni waan hundumaa isaanirraa eegde waan ta'eef wantoonni biroon isaaniif sekandari jechuudha haadholiif. Wanti guddaan yookaan beezikii kan ta'e daa'ima sanadha. Kun sheeppi godhachuudha sammuu isaanii yookaan yaada isaanii. Saboota kanaaf kanneen kana fakkaatan biroof waa yaadachuu dhabuu, wanta ta'e xiyyeeffannaan hordofuu dhabuu yeroo dheeraaf akkasumas osoo ittiin yaadiin dingata dubbachuu sleep of tongue jedhamu. Akkasumas illee sammuun isaanii si'aayinaan dalaguu dhabuun ni mudata yookaan diizii kan ta'e kan baay'ee aktiif ta'ee hin dalagne ta'uu danda'a jechuudha sammuu isaanii yeroo muraasaaf ji'a muraasaaf. Maal gochuu qabu? Wanti kun akka hir'atuuf yookaan mallattoolee kana hambisuuf haadholiin maal gochuu qabu yoo jenne kan jalqabaa kun kanuma jiruu fi sammuun isaanii waan hunda caalaa daa'ima kunuunsuu irratti akka fuulleffatan waan taasisuufidha waan ta'eef of amansiisuun yaadda'uu dhiisuu maal ta'e sammuun koo maal ta'een akkas ta'aa jira jechuun of yaaddessuu yookaan yaadda'uun barbaachisaa miti. Kun kanuma jira jechuudha da'umsa booda. Waan yaada isaaniitti dhufee barreessanii yaadannoodhaan kaa'achuu. Noottii qabatanii kaa'uudha malee kana booda nan yaadadha rakkoon qabu jedhanii dhiisuun gaarii miti. Ni irraanfatu jechuudha. Fakkeenyaaf daayipariin bitaa galgala abaluuf bilbilaa gaafa akkasii immoo talaalliin geessaa nama akkasii wajjin bool waranni arga godhanii nan yaadadhananii murteessuun gaarii miti. Mastaawashaa yookaan noottii yaadannoo kaa'uudha. Akkasumas sagantaa dursanii karoorsuun wanta isaan barbaachisu qopheeffachuu.
Bor bakka ta'e deemoo ta'e har'a galgala meeshaa hedduu walitti qabachuun qopheeffachuu. Akkasumas gargaarsa gaafachuu. Namaanii nama isaan bira jiruun abbaa warraa isaa ta'uu nama bira kana bor na yaadachiisi irraanfachuu nan danda'a. Akkasumas sa'a xiqqoo narra waan ta'eef daa'ima qabi. Yeroo xiqqoo waa'ee kun ofii yaada yookaan of ta'een xiqqoo turamee xiqqoon tasgabbaa'aatii daa'ima qabi jedhanii nama isaan bira jiru gargaarsa gaafachuun barbaachisaadha. Akkasumas sosochii qaamaa taasisuu fi nyaata madaalamaa nyaachuun wanta kan akka inni xiqqoo hir'atu taasisa jechuudha. Kanaan alatti garuu wanti kun da'umsa waliin kan dhufe waan ta'eef booda isaan dhiisaa ofumaa isaan dhiisaa deema. Kanaaf obsuun gahaadha. Of yaaddessuu dhiphachuun hin barbaachisu jechuudha. Waa'ee qalbii yookaan yaada haadhaa yookaan maams bireen kan jedhu akka armaa olitti qopheessee jira. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Laayik sheerii keessanis hin dagatinaa. Wanti kun si mudatee beektaanaan immoo koomentii jalatti barreessaa. Turtii gaarii.